gaariidha. Waan gaarii gochuun maalitti nama baasa? Waan jallaa yookiin waan namaa gochuunis maalitti nama baasa kan jedhu namni wal cina qabee ilaalee adeemuu qaba jechuudha. Kanaaf baroota jiran keessatti baroonni dhufaa jiran kun baroota hamaaf fokkisaadha. Guyyoota keessatti wanti nuti arginu waan gurra namaatti tolu otoo hin taane, waan ija namaatti tolu otoo hin taane, waan sammuu namaatti tolu otoo hin taane, wanti hamaan guyyaa guyyaadhaan dabalaa akka deemu addunyaa kanarratti argaa jirra. Addunyaan kun waan gaarii gochuu keessaa baateetti, waan qajeelaa gochuu keessaa baateetti, walii yaaduu, walii dhimmuu, wal jaalachuu, wal danda'uu, tokkummaa qabaachuu isa kana keessaa baateetti addunyaan yookiin immoo xabni addunyaan keessa jirtu jallina keessaa isa caalutti darbiteetti addunyaan jechuudha. Kun immoo maalidha yoo jenne bara qaroominni baay'atu jallina baay'ata, hammina baay'ata. Kanaaf bara qaroominni baay'atu waaqayyo bitamuu dhabuutu baay'ata. Bara qaroominni baay'atu waaqayyoof tole jechuutu baay'ata. Kanaaf yeroo baay'ee Giriikonni yookiin immoo namoonni macaafa qulqulluutti biyyoonni baay'een kan barreeffamanii biyyoota ogummaa isaaniitti kennamanii balleeffaman baay'ee isaanii in argina jechuudha. Kanaaf yeroo tokko tokko qaroominni gaafa dhufu namni gaarummaa gochuu keessaa ba'a. Maaliif inni kaleessa nuti gowwummaan goonu suni har'a gamnummaadhaan gaafa sammuun keenya jijjiirame wantoonni baay'een fuula waaqayyootti akka badu ta'u. Haa ta'u gaafan gabaabsee dubbachuu barbaadu waaqayyo jalqabuma namannaa uume Aadaamii fi Hewaan gaafa uumu waaqayyo waan gaarii akka isaan godhaniif uume. Waan gaarii godhaa hin jiraattu kan jedhu jira macaafarra. Kanaaf seera uumamaa boqonnaa 2 gaafa dhaqxanii ilaaltan waaqayyo nama uume hundumaa jedhee 1:26 irraa kaasee nama erga uume booddee boqonnaa 2tti gaafa dhaqxanii seentan immoo Eeden Gannati iddoo miidhagaa sana keessatti waaqayyo nama kaa'e. Haa ta'u malee nama waaqayyo kan inni kaa'ee wantoota achi keessatti argaman kunuunsii bitii to'adhuu jedhee uume. Namni waan gaarii godhu wanti hundumtuu isaa bitama. Qilleensa haa ta'u, lafa haa ta'u, addunyaa kana haa ta'u, nama waan gaarii godhuuf wanti hin bitamne hin jiru. Waan gaarii goona taanaan wanti nun dhageenye hin jiru. Waan gaarii goona taanaan wanti nun qajeelle hin jiru. Waan gaarii goona taanaan wanti tole nun jenne hin jiru. Namoonni waan gaarii godhan bara isaanii keessatti wanti isaaniif hin ajajamne hin jiru. Namoota waan gaarii godhaniif wanti hin qajeelle hin jiru. Namoota waan gaarii godhanitti balballi cufaa miti. Namoota waan gaarii godhanitti aduun isaanii ifaadha yeroo hundumaa. Ayyaanni waaqayyo warra waan gaarii godhan wajjin jira. Ulfinni waaqayyo wanta waan gaarii godhan faana jira jechuudha. Kanaaf warri waan gaarii godhan kun yeroo hundumaa warra akkamiiti yoo jenne warra gatii isaanii beekanidha. Namni waan gaarii godhu nama gatii isaa beekudha. Namni gatii isaa hin beekne maal akka hojjetu hin beeku, maal akka godhu hin beeku, maal akka karoorsu hin beeku. Namoonni baay'een kan jalaa bade yookiin immoo kan jalaa dhokate maalidha? Gatii ofii wallaaluudha. Namni gatii isaa hin beeku taanaan hiika tokko argachuu hin danda'u. Kanaaf namni waan gaarii godhu tokko namaaf waan gaarii gaafa goonu namoonni baay'een namarraa galata barbaadu. Taankiyu jedhamu, galatoomi jedhamu, na gargaarteetta jedhamu, na dhaabbatteetta jedhamu, harka na qabdeetta, galatoomi siifan jiraadhe, situ lubbuunatti godhe, situ na gargaare akka namoonni nuun jedhan barbaadu namoonni baay'ee. Fakkeenyaan sinii kaasa. Nama gargaarree biddeen laanneef yoo ta'ee, namatti uffata uffifne yoo ta'ee, nama balbala hojii banne yoo ta'ee, namni akka waa argu goone yoo ta'ee, yeroo baay'ee namoonni waan gaarii godhan namarraa waan gaarii eeganis waan gaariin argatan. Sirriitti dubbachuun barbaada waa'ee kana. Namoonni tokko tokko itti uwwistanii diina isinitti ta'u. Namoonni tokko tokko laattanii fi diina isinitti ta'u. Namoonni tokko tokko balbala bantanii fi diina isinitti ta'u. Namoonni tokko tokko kadhattanii fi waan haaraan ta'ee fi diina isinitti ta'u. Haa ta'u walumaa galasaa gaafan kaasuu barbaadu namoonni baay'een kan isaan nutti jijjiiramanii iddoo nuti yaanne sana nuu ta'uu didaniin maaliif yoo jenne gatiin keenya isaan bira waan hin taaneef. Kanaaf yaanni keenya waan gaarii ennaa goonu namoota irraa eegganna taanaan gatiin keenya waaqayyo biraa akka hin jirre beekuu qabna.
namootatu nu gochuu qaba jenna taanaan, namoota nu deebisuu qabu jenna taanaan gatii keenya sana argachuu hin dandeenyu. Kanaaf namoonni baay'een maqaa warri barbaadan, ulfina, dandeettii, waan garaagaraa warri barbaadanii waan godhan tokko, gaarummaa hojjetan tokkoof namarraa barbaadu. Macaafni qulqulluu ennaa dubbatu waan harki kee mirgaa godhee harki kee bitaa hin beekinidha. Kuni jechuun maalidha? Harka kee lachuun qaama keerra jiru, bitaanis mirgis qaama keerra jira, garuu hin beekin inni jedhu kun maalidha? Wanta goonu tokkoof namoonni lammanni sadanni arfanni arguun qaban መልካምነት ለራስ ነው እንደሚባለው እኛ መልካም ነገር ስንዘራ እግዚአብሔር መከሩን ለኛ ያመጣል ወይ ሲድ ይሰጀኑ እግዚአብሔር ዘሩን እንድናይ ያደርጋል። ምክንያቱ እኛ ባይደርሰን እንኳን በልጆቻችን ጥሩ ነገር እንዲሆን እግዚአብሔር ያደርጋል። ምክንያቱ ዳዊት ሲናገር እግዚአብሔር መልካም ነገር የሚሰሩ ሰዎች በዘመናቸው አስጨንቋቸው ራብ እነሱን አግኝቶ አላየውም ይላል። nama waan gaarii godhuttedha Daawit. Baranjiraadhu hundumaatti rakkatanii ijoolleen isaanii beela'anii hin argineedha. Kanaafu nuyi warri kooluu galle Waaqayyotti waan gaarii gaafa goonu du'a oolla, waan gaarii gaafa goonu ibidda boba'u oolla, waan gaarii gaafa goonu waan nama nyaatu keessaa oolla. Oraalaasse keetereleeve henemesiya. Namoonni baay'een isaanii kan isaan miliqan waan gaarii gochuudhaan oolani. Kanaaf waa'ee namaa ammanannaan kaasu namni garuu waan gaarii gochuu moo waan namaa gochuutti ariifata yoo jenne isiniif gaaffii anaaf gaaffiidha. Amala namaa keessaa inni guddaan waan gaarii gochuuf hiriiruu caala waan hamaa gochuuf hiriiruutti namni ariifata. Amalli namaa inni gaarummaa godhu amala Yesus Kiristoos qabaa, inni hamaa godhu immoo amala seexanaa qaba waan ta'eef waliigala isaa gaafan kaasu addunyaan kun Waaqayyoon ala seexana duukaa bu'uudhaan kan parsantiin caalu akka jiraattu argina. Waliigala isaa gaafan dubbadhu gaafa gaarummaa gootan lola qabdu, gaafa gaarummaa gootan qorumsa qabdu, gaafa gaarummaa gootan firan qabdani, gaafa gaarummaa gootan biyyi sin duukaan jiru, waldaan sin biyyi dhaloonni hiriyoonni keessan maatiin keessan warri sin jaallattan hundumtu sin duukaan jiran. Namoonni gaarummaa godhan yeroo baay'ee qoba argamu. Namoonni gaarummaa godhan adda ba'anii argamu. Namoonni gaarummaa godhan nama keessa hin jirani, sababbiinsaa isaan fira hin qaban waan ta'eef. Egaa akka waldaa kiristaanaattis akka biyyaattis kan hin dubbadhu namoonni waan gaarii godhan yeroo baay'ee kan harka isaan qabu hin qabani. Ofii namaa ta'uu isaaniif garuu namni hin ta'u. Isaan nama gargaaru, isaan garuu namni hin gargaaru. Isaan namaaf waan gaarii gaafa yaadan namoonni baay'een isaaniif waan hamaa yaadu. Gaaffiin dhaloota baay'ee inni guddaan ani gaarummaa otoo hin godhuu, ani qajeelummaa otoo hin godhuu, ani namootaaf otoo hin dhimmuu gatiin koo kana ta'ee jedhanii namoonni baay'een hin boo'u. Lapheen isaanii madaa, jireenyi isaanii madaa, sammuun isaanii madaa kan inni ta'u waa adda baasuu dadhabuudha. Egaa waan gaarummaa gochuu kanarratti gaafan dubbadhu kakuu haaraatti gaafan singalchuu Wangeela Yohaannis tokko tokkorraa kaasee sagaleen haaleluyyaa. Sagaleen jalqaba ture, sagalichi Waaqayyo bira ture, sagalichi Waaqayyo bira ture jedheetu wanti hundumtu sagalichaan akka ta'e macaafni qulqulluu kaaseetu sagalichi ifa namootaa tureedha. Sagalichi immoo namoota hundumaaf hin ibsaadha. Haa ta'u malee namoonni hojiin isaanii hojii jallinaa, hojii hamminaa waan ta'eef jedha. Kanaaf namoonni baay'een gooftaa keenya Yesus Kiristoosiin simachuu hin dandeenye. Maaliif? Hojiin isaanii gaarii gochuu otoo hin taane hamaa gochuu waan ta'eef inni qajeelaaf qulqulluun inni ifa qabu kun immoo hojii isaanii bakkeetti waan baasuuf namoonni isa simachuu hin dandeenyedha. Kanaaf Yesus Kiristoos gaarummaa gochuudhaan biyya lafaa kanarratti dhiibbaa guddaa kan fide qulqulluuf qajeelaa mootii waaqaaf lafaa kan ta'e Yesus wanti gurguddaan inni hojjete namoota baay'ee ajaa'ibsiisee afaan qabachiiseera. Namoota baay'eef garuu gufuu ta'e yookiin daandiitti gufatan ta'e. Namni gaafa jallinaan qabame keessaa baasuun ulfaataadha.
sammuu jallinaan qabame, sammuu gidiraan qabame, sammuu ammeenyi itti guutame fakkeenyan sinii kaasa. Miimooriin tokko tokko dhaqee vaayirasiin galeera taanaan foormaat gootanis hin badu. የሚጠፋ አይደለም። አንዳንድ ሚሞሪ ዘፈንም ቢሆን ዝማሬም ቢሆን ቢጫንበት ቫይረስ ከገባበት ፎርማት አይሆንም። ምክንያቱ ፎርማት እንዳይሆን ጠንክሮ የያዘው ምንድነው? ቫይረሱ ነው ማለት ነው። ኮምፒውተር ጫብሱዳፍ ቫይረስ ሰነ ኬሳ አጄሱፍ እንደንደው sirriitti na dhagaa. Namoonni tokko tokko vaayirasii jallinaa seexanni itti guute sammuu isaanii keessaa miicamee qullaa'uu hin danda'u. Sammuun isaanii waa gaarii isa keessa isaanii jiru sana seexanni baaseetu miimoorii yookiin immoo sooftiweerii isa kansaa ta'e sammuu nama baay'ee keessa kaa'a. Sammuun seexanni sooftiweerii keessa kaa'e yookiin immoo hardiweerii keessa kaa'e kun tasuma jijjiiramuu hin danda'u. Kanaaf akkuma kompiitaraan foormaat gootanii sirreessuu hin dandeenye namoonni tokko tokko immoo wanta hamaa keessa isaaniiti akka hin baane eeyyamni isaanii maalidha? Waan sana qabatanii taa'uudha. Garuu kiristaana, garuu lallabu, garuu raaju, garuu faarfatu, garuu waldaa jiru. Inni sun akka isaan gadhiisu hin barbaadani. Macaafni qulqulluu waa'ee waan gaarii gochuudhaaf namni inni kaasu yoo jiraate Daawit inni kaasa. Daawit yoo argitan waan gaarii gochuu dheebota. Macaafni qulqulluu ennaa dubbatu warri waan gaarii gochuu akka midhaanii akka bishaanii dheebotan hagammadani jireenyi kan isaaniitiidha. Ila dhaggeeffadhaa. Waan gaarii gochuudhaaf inni jalqabaa maalan jedhe gatii ofii beekuudha. Ani gaarummaan godhuuf maaltu na eeggata? Maaltu na dhufaa jira? Maaltu natti dhiyaachaa jira? Maalittan deemaa jira? Garaman ga'aa jira? Eessattan tarkaanfachaa jira jechuun sammuu kan qabu hundumtuu yaaduu qaba. Namoonni tokko tokko gatiitti baasee tan badee jettu. Namoonni tokko tokko gatii facaasee tan badeettu. Sanyiin gaafa lafatti facaastu yoo tures marguunsaa hin oolu. Sababbiin isaa sanyiin lafa keessa turuun marguu hambise miti. Ila dhaggeeffadhaa. Keessa kan du'u haa jiraatu malee kan margee ija godhatee namoota biraan ga'u jira. Haa ta'u walumaa galasaa gaafa dubbannu gaarummaan nuti goonu sun galgala keenya bareecha. Dhuma keenya bareecha. Galgalli namaa akka bareedu gochuudhaaf hojii gaarii hojjechuun dirqama nama kamiifuu kennamedha. Keessattuu kiristaanni መጨረሻችን እንዲያምር ክርስቲያን ዛሬ መልካም ነገር ሊዘራ ይገባል። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ክፋትን ከውስጣችን ይንቀል፣ ከልባችን ከአእምሮአችን ይንቀል እግዚአብሔር፣ ከስራችን ከቤታችን ይንቀል እግዚአብሔር። ክፉ አመለካከት፣ ክፉ አስተሳሰብ ከናፍ እንጀል ቀባ ጋሩማ ጎቹም ማለራ ከአ ገቲ ኦፊ ቤኩዳ ገልገል ኮ ማሊ ይሰጀዱዳ ጎፍታን ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋኤ ገቲ ከኛ ማልካ ኤዮ ጀነ ወንጌል ዮሐንስ በቆና ኩዳ አፍረረቲ ጋራን ከሰን ራፈሚና ነተመና አባኮቲ ሰመና ማነጅሬኛ ዶበልዳቱ ጅራደ ከናፍ አነተመና ሄደ ኑቲ አመነረ ኦሬዲ ሬፈመነምቲ አመነረ በቃ ኢየሱስት erga amanne garuu galgala keenyaaf kan nu geessu hojii gaariidha. Malkaam sira. Namoota hojii gaarii hojjetan macaafa qulqulluu irratti namoota baay'eef ragaan ba'ameera. ብዙ ሰዎች ስለነሱ የተመሰከረ ያሉ መልካም በመስራት garuu wanti tokkoon sinitti himan hojii gaarii hojjechuun namaan jajamuudhaan miti. Maharraa zeekete lohos wiltasii katahilehes namoonni baay'een wayyo namni innas hin jaju akkatti sinitti tolu nama dhiba. Haleluuyaa. Namoonni baay'een namni innas hin jaju, namoonni baay'een namni inna waa'ee keessan kaasu sinitti tola. Ishiin akkas goote inni akkas godhe gaafa sinin jedhan sinitti tola miti. Inni kun yaada sirrii miti. Waaqayyo kan inni barbaadu maali yoo jenne waan isatti tolu akka goonu barbaada. Garaa waaqayyo waan ati gootutti agammadu. Namoota tokko tokkoon sinii kaasa. Mee waldaa kana keessatti erga waa afurri waaqayyo irraa akkatti nu barsiise. Fakkeenyaaf an sinii kaasa. Waldaa tokko deeggartee haa jennu. Eeshi 10 keessaa tokko kenni. Fakkeenyaaf waaqayyo si gargaaree waggaa 10 achi teessee miliyoona 2 hojjette yoo ta'e kan waaqayyo 200,000 baasteetta. 200,000 irra fiddee mana waaqayyootti kennisetti
namni goshii yoo siin jedhe maal siin jedhe namni gatii kee tokko kaffaluu hin danda'u. Waaqayyo garuu waan ati gaarummaa goote sanaaf by the way kurnoon ati kennite kun namni si ajaju baatus kan Waaqayyo kennite kan kee miti. Har'a ganaman ciisee waa yaada ture. Namoonni baay'een keenya bar mindaan jalqabaa hangafni kan Waaqayyooti. Garuu ofiin muxuxxe goonee nyaanne nutti mi'oofte. Gaarummaa gochuun ofiifi fira ko. Gaarummaa gochuun mataa keenyaa fi gaarummaa gochuun dhaloota boodatti fufuufi. Namoonni baay'een amma toon sinii kaasee gaafan dhaqee hangafa siifan kennenne. Mee dubbadhaa mee sinumtu. Dhugaa Waaqa san dura isaa jiruuti. Waa barbaadde yoo dhiiste hangafaaf kurnoon kan Waaqayyooti. Kennaan jaalalaa kan Waaqayyooti. Waa'ee gaarummaa gochuuf an barsiisa. Wanti Waaqayyo si biraa qabu kan Waaqayyooti. Namoonni baay'een keenya namaan miti Waaqaaf waan gaarii gochuun nu dhiba. Sababbiin isaa foon keenya waan gaarii akka goonu hin barbaadu waan ta'eef. Waan gaarii akka goonu hin barbaadu. Orraase kete helehessia willaazo koto olohos yelava hasse. Yeroo baay'ee seexanni ajandaan inni hojjetu fira koo maalidha yoo jettani namni waan gaarii akka inni hin goone barbaada. Ajajuma seexanaati yookiin ajandaa seexanaati. Waan gaarii gochuudhaaf inni jalqaba namni maal gochuu qaba yoo jettan hafuura Waaqayyootiin guutamuu qaba. Hafuura Waaqayyootiin bitamuu qaba. Hafuura Waaqayyoon liqimfamuu qaba. Hafuura Waaqayyoo irratti akka hafuurri Waaqayyo isa mo'u gochuu qaba. Keessa isaa hafuura qulqulluutiif eeyyamuu qaba. Foon waan gaarii godhaan jedhu hafuurri qulqulluu garuu waan gaarii godha. Sababbiin isaa inni gaarummaaf qulqulluun kan guutedha waan ta'eef. Qulqullummaan hafuura Waaqayyooti waan ta'eef. Egaa namoonni baay'een keenya waan nuti qabnu waan gaarii akka hin goone kan godhu seexanadha. Dheengaddan waa tokko hubadhe waa'ee hangafa kennu jedhu kanarratti hawaasa ni kaasa. Gara Shawaa Bahaan ture dheengadduma otoo tajaajilluu wangeelawwiin na dura tajaajilu tokko yookiin immoo na dura waltajjii ba'ee buusii waama. Ka'aniitu birrii 10 birrii 5 kana kennu. Booddee ol ba'eetan mi'a buusiin itti fuudhamu sana hir'uu jira. Mee guutaa mana Waaqayyoo jedheen saba waama ture. Nama tokko tawwaa dubbadhe ture. Mee ka'ii horii kiisii kee jiru fidi gaafan jedhu mucaan birrii hidhaa guutuu baata. Hidhaa guddaa akkuma laastikaan hidhametti jira. Birrii baata fidin jedheen waan irratti barsiise. Ergan irraa fuudheen booddee sirraa fudhachuu miti ayizoo waldaatti kennuun miti sirraa fuudheen jedheen fudhachuun nan jedhu ofii kootiin jenne waldaatti kennuun miti waan ittiin barsiisa jedheen qarshii sana irratti kadhanneetu waa'ee eebbaa mee harkaan qabadhotoo jennu namoota 20 oltu birrii sana qabatee kufe. Sababbiin isaa humna qarshii sana irratti kadhanne. Garuu maalan hubadhe yoo jettanii yeroo baay'ee foon keenya akka waan goone godha. Amma namni kun yoo xinnaate 500, 600, 1,000, 2,000, 3,000 yoo kenne mana Waaqayyoof noo bakka homaa hir'ina hin qabu. Waan gaarii gochuun nuu bu'aa buusa waan ta'eef. Yeroo baay'ee maa inni yoo jettan haguuggiin sammuu namaa yeroo hundumaa waan gaarii akka nuti hin barre godha seexanni. Maaliif gaafa waan gaarii gochuudhaan namni dhaalamu seexana harka akka ba'u seexanni sirriitti beeka. Namaaf hin galle malee mul'anni kee boruu galma ga'iinsi kee boruu oraalaa seekeeterree levehene meesiya. Nan guddadha yoo jette galman ga'a yoo jette boruun koo waan haaraati yoo jette ifa guddaa dura koo jira yoo jette waan gaarii gochuun murteessaadha. Waan gaarii gaafa ati dheebottu Waaqayyo karaa kee qajeelcha. Waan gaarii gaafa dheebottu Waaqayyo balbala kee bana. Waan gaarii gaafa dheebottu Waaqayyo wanta ati akeekte sana biraan si ga'a waan akeekne biraan nu ga'a. Tole gaafan gabaabsaa deemu. Afurri Waaqayyo nu keessa jira taanaan waan gaarii akka goonu godha. Egaa akkuman waan lama namni ittiin geggeeffama yookiin waan gaariidhaan yookiin waan hamaadhaan akkuman jedhe ammas waa tokko nan hiika. Namni waan gaarii gochuuf hafuura Waaqayyo isa jiraataan guutamuu qaba. Waan hamaa gochuuf immoo hafuura seexanaan guutamuu qaba. Kanaaf namni lafa kanarratti waan eeyyame bitama. Maalan jedhe
waan eeyyame bitama. Nabiti wanta ati jette numa si bita. Qarshiidhaan nabiti jetta taanaan ati garba qarshiiti. Seexanaan nabiti jetta taanaan garba seexanaati. Isaan kun immoo humnaan mo'anii si bitu. Fooniin nabiti jetta taanaan inuma si bita. Isaan kun sadan kan isaan walii galan yeroo hundumaa seexana, foon, biyya lafaa. Isaan kun kan isaan walii galan waan gaarii gochuun isaan kanaaf diinadha. Foon kee waan gaarii gochuu keetti gammada ton taane hafuura keetu waan gaarii gochuutti gammada. Foon yeroo baay'ee kan inni barbaadu wanta harkisa dachee kana gubbaa jirudha waan ta'eef garsan barbaada. Seexanni garsan barbaada. Qarshiin immoo isa ijoodha. Namni waan hundumaa keessatti addunyaa keessa jiraannu kana keessatti waa sadi bitamuudhaaf baay'ee ariifata. Listen, ስሙኝ በዚህ ዓለም ላይ በምንኖርበት